Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warri channel keenyaaf haala taatan asumaan subscribe share like nu godhaa nu hordofaa isiniin jechaa amma gara oduutti dhiyaanna. Oromiyaas ta'ee Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jiru furuudhaaf waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin nagaa marsa lammaffaan Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jira. Hanga ammaatti garuu itti baay'insa hin beekamne. Seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti bara 1991 yeroo ce'umsaa akkasumas bara 2018 yeroo Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii waliigalteewwan adda bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamanii hojii irratti hin jijjiiramne. Isa ammaa kana maaltu adda taasisa kan jedhu irratti keessummoota lama dubbisuudhaan Mitikkuu Fiqaaduu qophii qindeesse qaba kunooti. Bara 1991tti kufaatii mootummaa Dargiitiin booda mootummaa ce'umsaa ijaaramee ture keessatti kanneen hirmaatan dhaabota siyaasaa qabsoo hidhannoon turan keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa sanaan booda utuu waggaa tokkoyyuu hin guutin ABO'n adda waayuu waliin walii galuu dhabuun mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e. Bara 2018tti Abiyyi Ahmed ministeera muummee ta'uu hordofes dhaabbileen mormitootaa biyya alaa jiranii fi kanneen qabsoo hidhannoon jiran gara biyyaatti akka galan yeroo waamichi dhiyaate adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya Eertiraatti marii taasifneera jechuun hoggansii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni adda bilisummaa Oromoo hagi tokko qabsoo karaa nagaatti hirmaachuuf gara Itoophiyaatti deebi'an. Yeroo sanattis waraanni adda bilisummaa Oromoon qabu guutummaan qabsoo hidhannoo lafa kaa'ee gara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'u waliigalteen godhame jalame gara hojiitti hiikuu irratti wal dhabdee fi rakkoon uumame loltoonni waraana bilisummaa Oromoo gariin osoo hin deebi'in hafuun qabsoo hidhannoo itti fufan. Kun ammoo rakkoo nageenyaa ta'ee haga ammaatti itti fufee jira. Waldhabdee jiru karaa nagaa hiikuuf mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo bara 2023 kana yeroo lammaffaaf marii nagaa Taanzaaniyaatti taa'aa jiru. Mariin inni ammaa kun warreen bara 1991 fi 2018 taasifaman waliin yommuu madaalamu maal ta'uu mala jechuun keessummoota lama gaafadheen jira. Dr. Alamaayyoo Birruu ogeessa falaasama siyaasaa kan ta'anii fi as United States kan jiraatan kan bara 1991 waliigalteedha jennee fudhachuun ni ulfaataa jechuun ibsu. Humni militarii TPLF olaantummaa waan qabuuf tokkummaa gaafa uumanis olaantummaa sana eeggateetidhaan mootummaan ijaarame. Akkasuma ta'ee garuu adda bilisummaa Oromoon uummata utubaa inni qabu baay'ee guddaa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti TPLFin undermine gochuu danda'ama jedhamee sodaachuurraa kan ka'e dafanii of keessaa darbatanii baasanii jecha adda bilisummaa Oromoo malee araaraa kan jedhamu sakkammaa kana duukaa waliin fakkaatu. Obbo Saadiq Adam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraati. Bara 1991tti adda bilisummaa Oromoo jarjartiin mootummaa ce'umsaa keessaa of baasuun isaa uummata Oromoos ta'e dhaabicha aarsaa kaffalchiiseeraa jedhu. Miidhaan silaa ergas uummata Oromoo irraas ga'e qabsaa'ota irraas ga'e dilana hammaataan ta'u ture kuni waan amma godhamaa jiruuf leessinii tokko je'eetii yaadama. Bara 2018 yommuu Itoophiyaa keessatti qabsoo uummanni biyya keessaa gaggeesseen jijjiirama siyaasaa biyya keessatti dhufe hordofee haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaataa ta'uu hin danda'u kan jedhuun adda bilisummaa Oromoo mootummaa walii galuuf yaaleeraa jedhu Dr. Alamaayyoon. Dura dursee ijoolleen Oromoo achi keessaatii kana gaggeessuudhaaf qophii ta'uu isaaniirraa kan ka'e haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaachuu hin danda'u wayyaa malee jechuudhaan dhiibbaa uummataatiinis araara kana keessa araarallee miti waliigaltee sana keessa bu'ee biyyatti galee jechaadha. Obbo Saadiq immoo gama isaaniin bara 2018 yommuu Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe dhaabolee siyaasaa morkattootaa hundaaf waamichi taasifameyyuu adda bilisummaa Oromoo biratti duubatti harkifannaan tureeraa jechuun ibsu. ABO'n yoo yaadadhu dhumarratti gale meeshaa hiikkatanii karaa nagaan akka galan yaalii bal'aa godhamee kun didee aarsaan lubbuudhaa aarsaan saamicha qabeenyaa buqqaatiin namoota keessattuu amma Wallagga surplus productive areaadha arra dhoortoo warra kanatu ta'e bar. Waldhabdeen yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu waraanatu gaggeeffamaa jira. Kanattis xumura taasisuuf marii karaa nagaa jalqaban marsaa lammaffaaf Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti taa'aa jiru. Mariin kun kan warra bara 1991 fi kan bara 2018 irraa hojiirra oolmaan isaa hagam abdachiisaadha kan jedhuuf Dr. Alamaayyoo gaafanne haala itti aanuun deebisu. Innammaa kun adda. Innammaa kun mootummaa araarame sana duukaadha deebee ol dhabee keessumaa woboon humna tokko ta'ee as baheeti amma gaafa mootummaa kokkee qabee cinqiira buusu waggaa 5 guutuu waraasa gaafa godhudha araarri kun si'a lammataaf ta'uu danda'ee jechaadha. Akka natti mul'atutti isa kanaan dura araarri yaalame sanarra inni ammaa kun haala haaraa haala balance of poweriin jigee gar tokkotti jigee waan araara kana furgaasuu danda'u waan haaraa tokko waan argeen qaban garaafi. Mariin kun karaa nagaan waliigaltee irra ga'amuu yoo baate hoo maaltu dhufuuf jira kan jedhuuf wal duraa duubaan yommuu deebisan. Yeroo ammaa kanatti agartee mootummaa Abiyyi kana jalatti abbaa hirreef cunqursaa mootummaa qofaatu dhalate miti. Innumti dhalatee jiru federal system inni jedhamu innumti dhalatee jiru sunillee daddaaqamee federaalizimiin diigameeti jira yeroo ammaa kanatti.
Gaafiin Oromoo immoo biyya waliin bushuu, an ofiin bushuu, hiree ofii murteeffachuu waan ta'eef irraa fagaachaa irraa gara hirree abbaan nam tokkotti gadi bu'aa waan adeemaa jiruufi inni kun abdiin isaa baay'ee mul'atu. Haa ta'u malee egereen Oromoo galmi Oromoo garuu kan inni murtaa'u qabsoo uummata Oromoo fi qabsoo woboon godhuuni bakka gahaa jedheen abdadha. Abdiin kee maali yoo naan jette wal dhaggeeffachuudhaan wal amanuudhaan qisaasama lubbuutii fi qabeenyaa kanan gammaa Oromoo harkatti bade kana laaluun carraa Oromoo harkatti amma dhufe kana akka Oromoo harkatti hin banne walii obsanii wal dhaggeeffatanii filannoo uummata Oromootiif dhiyaanne abbaa uummanni Oromoo filate aangoo haa qabatu jaanii filannoo as deemu kan waggaa 2 booda gaggeeffamu kanaan ABO'n guututti as deebi'ee qaama tokko ta'ee walitti deebi'ee odoo ifiifis waliin nyaatin uummata Oromoo kana maqaatti godhee gurratti godhee dheebuu qabsoosaa kana odoo milkeesse akkasitti natti tola. Abdiin koos isa kana. Malaammaltummaa guddaa raawwataniin sagantaa guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa ture erga dhaabatee baatii 5 booda ta'uusaati. Ji'a darbe USAID baqattoota tilmaamaan miliyoona 1 ta'an Itoophiyaa keessatti argamaniif gargaarsa nyaataa raabsuu deebisee kan eegale yoo ta'u kunis erga mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii nyaataa baqattootaaf ergamu kuusuu fi raabsuu irraa of baasuusaa eega waliigalee booda. Gargaarsa raabsuu irra deebiin jalqabuuf karoorfame kun kan dhufe erga dhaabbatichi galmee fayyadamtootaa fi hordoffii midhaan arjoomamee fooyyessuuf tarkaanfii jijjiiramaa taasise booda ta'u dubbiimtuu USAID Jessica Jennings kibxata kaleessaa ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan haaraan kun waggaa tokkoof kan qoratamuuf jiran yoo ta'u sirna gargaarsa nyaataa Itoophiyaa bu'uuraan kan jijjiiran gargaarsi namoomaa hanqina wabii nyaataa cimaan kan isaan mudate bira akka ga'u ni gargaaraa jedhaniiru. Uggurri kun lammiilee Itoophiyaa miliyoona 20.1 kanneen sababaa walitti bu'iinsaaf caamaan gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kan miidhe ta'u dhaabbati oduu Associated Press gabaaseera. Tigraay keessatti erga hojiin gargaarsa raabsuu dhorkame as namoonni rakkatan dhibbootaan yookaan kumaantamaan kan lakkaa'aman beelaan du'aniiru. Waggaa tokko dura dhukaasa dhaabuun tolfame Itoophiyaa kaabaa keessatti wal dhabdee waggaa 2 ture xumureera. Gama kaaniin Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa mootummaa fi qaamoleen gargaarsa namoomaa akkasumas dhimmi ilaallatu biyyattii keessatti saaxilamoo warra ta'aniif gargaarsa namoomaa gahaa si'ataa fi deebii kennuu danda'u hatattamaan akka jalqaban dhaamee ture. Ittaantuu Komishinarri olaanaan dhaabbatichaa adde Raakeeb Massalee sagalee Ameerikaaf akka himanitti erga gargaarsi nyaataa addaan citee as hawaasa keessaa kanneen daran saaxilamoo ta'an keessumaa dubartootaaf daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e haala wal madaaluu hin dandeenyeen miidhamaniiru jedhan. Dhimmi barsiisota bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa akka furmaata argatu pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa gaafatamee jiru. Dr. Yoonaas Bantii akka sagalee Ameerikaatti himanitti rakkinni mindaa barsiisotaatiin walqabatee mudate jireenya barsiisotaatii fi adeemsa barsiisuutii fi barachuu irratti miidhaa geessisee jira. Waldaan barsiisota Itoophiyaa dhimmicha gara ministeera barnootaatti dhiyeessus ministeerichi garuu dhimmoottan barumsaatiin wanneen walqabatan sadarkaa bulchiinsa naannootti waan ilaalamuu qabanudha jechuun isaas beekameera. Godina Hadiyyaa keessatti barsiisonni 1000 lakkaa'aman ji'oottan 4 fi waan mindaan isaanii hin kennamneedhaa fi tarkaanfii diddaa hojii irra jiraachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu xumuraatti immoo darbinu immoo bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti lakkoofsi namoottan balaa lolaa bishaaniitiin du'anii 28 ga'uusaa mootummaan naannichaa beeksisee jira. Gabaasni kunis kunooti. Ittaanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsa sodaa balaa naannoo sanaa akka ta'an obbo Abdul Fattah Mohammed VOA akka himanitti lakkoofsi namoota torbanneen hedduuf rooba cimaarraa lolaa mudatee tureen hordofuudhaan qe'ee isaaniirraa buqqaan dachaa 2 dabalee 46,000 ga'eera. Kutaaleen naannoo sanaa harka caalaan miidhamaniiru. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA'n du'a dhaqqabe kana kan mirkaneesse yoo ta'u beledaaleen 2,200 ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibseera. Midhaan lafa qonnaa hektaara 6,400 yookaan eekara 16,000 irratti argamu manca'uun kan ibsame yoo ta'u dhaabbileen fayyaa fi barnootaas bishaaniin guutamanii manca'uu isaanii gabaasni tokkummaa mootummootaa ni mul'isaa jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Ayya gabaasni keenya xumuraa isa ittaanuudha. Pirezidaantiin Laabeeriyaa Joorji Wihaa qibxata kaleessaa filannoo marsaa lammataa irratti mormiin cimaan isaan mudachuun isaanii beekamee jira. Qondaaltonni filannoo sagalee kenname lakkaa'uu ka jalqaban kibxata kaleessaa galgala yoo ta'u magaalaa galma mootummaa Laabeeriyaa Monrooviyaa keessatti erga wiirtuleen filannoo cufamanii booda addunyaa irratti taphataa kubbaa miilaa beekamaa akka ture Joorji Wihaa dorgommii lammaffaa bara 2017 irratti Joosef Bokaayiin salphaatti injifate. Garuu ba'iin filannoo marsaa jalqabaa ji'a darbe argame lamaanuu kokkee wal qabuu isaanii agarsiisa. Wihaan harka 43.83 kan argate yoo ta'u Bokaayiin immoo waliigalaan harka 43.44 argataniiru. Torban marsaa jalqabaan kololeessa 10 erga gaggeeffame as kaadhimamtoonni kun paartilee mormituu biraa deeggarsa cimaa barbaadaa jiran. Garuu pirezidaantiin ganna 57 Wihaan waadaa ijoo duula filannoo irratti galan kan malaammaltummaa falmachuu fi miidhamtoota walitti bu'iinsaaf haqa mirkaneessuuf galan guutuu dadhabuu isaaniin himatamaa ture. Bokaayii kan umriin 78 Laayibeeriyaa hooggansa Wihaan kufte baraaruuf waadaan galaa jechuudhaan duula filmaataa gaggeessaa jiru. Kana dura pirezidaantii Laayibeeriyaa akka turan Ellen Johnson